Yooyyaa harki fuunee saanamii nagaa jen daawwattootaaf dhaggeeffattoota qophii qubee TV kun qoommiteen tadaa'imtu guyyaa har'aata namni daa'imtu tan isanti muwaariyoo diirjaataniiti nu waliin tura. Ministeerri dhimma alaa Yuukireen Itiyoophiyaan deeggarsa akka gootuuf gaafate dabalata oduu tanaa sabli alamuu akka itti aantutti sanii dhiyeessiti. Ministeerri dhimma alaa Yuukireen Itoophiyaan biyya isaaniif deeggarsa akka gootuuf gaafatan. Ministeerri dhimma alaa Yuukireen Dimitri Kuleba muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed dabalatee durataa gamtaa Afrikaa waliin magaalaa Finfinneetti marii taasisan. Marii isaanii kanaanis Afrikaan biyya isaaniif deeggarsa akka gootuuf gaafatan. Ministeerri dhimma alaa Yuukireen yeroo lammataaf Afrikaa daawwachaa kan jiran yoo ta'u roobii caamsaa 16 bara 2015 magaalaa Finfinnee daawwatan. Ministeerri kun biyyootni Afrikaa weerara Raashiyaa irratti ejjennoo giddu galeessa ta'e calaqqisiisuu irraa akka of qusatanis ergaa isaanii dabarsan. Magaalaa Finfinneetti ibsa gaazexeessootaaf kennaniin Raashiyaan Yuukireenii weeraruu ishee irratti ejjennoo giddu galeessa ta'e calaqqisiisuun sarbama daangaa irratti giddu galeessa ta'e agarsiisuu fi yakka bal'aa raawwachuu wajjin wal fakkaata jedhan. Fulbaana darbe yeroo yaa'ii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii murtee Raashiyaan Yuukireen keessaa akka baatu gaafattu irratti sagalee kenneen biyyoonni Afrikaa 54 keessaa harki caalaan isaanii sagalee irraa of qusatan. Eertiraa fi Maaliin ammoo murtee kana mormuun Raashiyaa ifatti deeggaran. Ministeerri dhimma alaa kun imaammanni dhimma alaa hariiroo biyyoota Afrikaa waliin qabduuf xiyyeeffannoo barbaachisaa kennuu dhabuu irraan kan ka'e biyyi isaanii kasaaraa irra akka ga'us amannee jirra jedhan. Ministeerri dhimma alaa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed durataa Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii fi durataa Gamtaa Afrikaa yeroo ammaa fi pirezidaantii Komoros Aziil Usmaanii waliin mari'atan. Waraana waggaa tokkoo fi dhiyeessii midhaanii fi xaa'oo Afrikaa irratti dhiibbaa hamaa geessise hordofuun jalqabbii nagaa biyyoota Afrikaa 6 Afrikaa kibbaatiin durfamuu eegalame. Inspeekshiniin kun waraana Yuukireenii fi Raashiyaa keessatti geggeeffamaa jiru xumuruufis kan akeekedha jedhame. Yeroo darbe marii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waame irratti biyyoonni dhiyaa weerara Raashiyaa balaaleffachuun dhaga'amaa kan ture yoo ta'u biyyoonni Afrikaa garuu of qusachuun qeeqaa warra dhiyaatiif isaan saaxilan. Eertiraa fi Maaliin ammoo ejjennoo dhaabbataa mootummoota gamtoomanii mormuun sagalee kennan. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa daawwatan keessaa ministeerri dhimma alaa Yuukireen isa jalqabaati. Ministeerri dhimma alaa Dimitri Kulebaan Morookoo fi Ruwaandaa ni daawwatu jedhamee eegama. Ministeerri kun bara darbe ji'a waxabajjii keessa yeroo jalqabaaf Afrikaa kan daawwatan yoo ta'u daawwannaa kana keessatti Senegaal, Ivory Coast, Gaanaa fi Keeniyaa daawwataniiru. Kutaaleen lallaba naannoo Oromiyaa murtii Sinodoos mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itiyoophiyaa irraa mormii qabaachuu isaanii ibsan dabalata oduu kanaa Addisuu Muluu waan itti san darqaba. Murteen yaa'ii Sinodoosii Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatiin dhimma muudamaa abbootii irratti darbee kutaalee lallabaa Oromiyaa fi kan sabaaf sablammootaa biratti fudhatama dhabe. Yaa'iin Sinodoosii Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa torbee darbe keessa dhimmoota biroo ajandaalee 10 of keessatti qabateen dhimma muudamaa abbootii irratti mari'achaa kan ture wiixata darbe murtee dabarsuun xumuramuun isaa ni yaadatama. Murteen Sinodoosii kanaan darbe Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa biratti fudhatama kan hin argannee fi yaa'ii kana irratti yaadni falmii fi mormii karaa abbootii Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf lamootaan yaa'icha irratti mudachaa turuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Murtee isaa kanaan abbootiin torba qofti naannoo Oromiyaaf abbootiin lama immoo naannoo kibbaaf akka muudaman murteessuun isaa guyyaa kaleessaa ibsa miidiyaaleef kenneen beeksisee jira. Murteen yaa'ii Sinodoosii Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatiin darbe waliigaltee kanaan dura irra gahame kan diiguu fi gaaffii uummataa deebisuu kan hin dandeenye waan ta'eef hin fudhannu jechuun kutaaleen lallabaa Oromiyaa garaagaraa ibsaa jiru. Bu'uura waliigaltee kanaan duraatiin yaa'iin Sinodoosii torbanoota lamaan darbaniif taa'amaa tureen muudamni Paappaasota Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootatiin raawwatamee ture mirkanaa'uun murtoowwan dabalataa gaaffii uummataa deebisanii darbu jedhamee eegamaa turus yaa'icha irratti waliigalteerra gahuu hin dandeenye. Sinodoosiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa muudama kanaan dura Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaan taasifame muudama Paappaasota 26 fudhachuu diduun Oromiyaaf Paappaasota 7 qofti akka muudaman murteessee jira. Murtoon kun rakkoo duraan ture furuufis ta'ee gaaffii uummataa deebisuuf gahaa miti kan jedhan kutaaleen lallabaa Oromiyaa hedduun ibsa mormii isaanii baasaa jiru. Haaluma kanaan kutaaleen lallabaa Oromiyaa Wallagga Lixaa, Qeellama Wallaggaa, Shawaa Lixaa, Shawaa Bahaa, Bunnoo Baddallee, Iluu Abbaaboor, Jimmaa, Harargee Lixaa fi Arsii murtoo Sinodoosichaa kan hin simanne ta'uu isaanii ibsuun Paappaasonni kanaan dura amajjii 14 bara 2015 Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammiitiin muudaman hatattamaan gara bakka hojii itti ramadamanitti imaluun hojii isaanii akka eegalan gaafachuun abbootii kutaalee kanatti Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaan muudamaniin alatti abbootiin biroo kutaalee lallabaa kanneen yoo dhufan akka hin simanne ibsa isaanii kanaan dhaamanii jiru. Kutaaleen lallabaa Oromiyaa kunneen baay'inaan ibsa ejjennoo abbaa qabxiilee 5 of keessaa qabu kan baasan yoo ta'u yaadonni akka waliigalaatti ibsa ejjennoo isaanii keessatti kaan murtee Sinodoosii Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa
Itoophiyaatiin dhimma muudama abbootii irratti wixata darbe murteeffame kan hin fudhanne ta'uu isaanii fi waliigaltee qabxiilee 10 of keessaa qabu kan bakka ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed dureen mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa Abuna Maatiyaasii fi dureewwan Sinodosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa irratti argamuun gaafa guraandhala 6 bara 2015 waliigalan akka hojiirra oolu gaafatanii jiru. Yaaduma mormii kana hordofuun yeroo ammaa kana manni lubummaa aanolee tokko tokkos ibsa ejjennoo yaada mormii murtee Sinodosichaa of keessaa qabu baasaa jiru. Haaluma kanaan kutaa lallaba Shawaa Lixaatti manni lubummaa aanaalee Midaaqanyii fi Daannoo ibsa ejjennoo mormii isaanii baasanii jiru. Keessumaa ibsi ejjennoo kutaa lallaba Arsii Lixaa kan ibsa ejjennoo qabxii 5 of keessaa qabu akka jedhutti abbootiin yaada finxaalisummaatiin Sinodosii jeeqan seeratti nuuf haa dhiyaatan jedha. Murteen Sinodosii Bataskaan Ortodoksii Itoophiyaatiin darbe kun naannoo Oromiyaa qofa keessatti osoo hin taane naannoo biraattis yaada mormii kaasuun kutaa lallaba Goofaa fi Baaskeetoo ibsa baaseen murtee darbe irraa mormii qabaachuu isaa ibsee jira. Oduudhuma dhimma kanaan wal qabatuun manni lubummaa naannoo Tigraay yeroo dhiyootti abbootii 9 biyya keessaa fi alatti muddachuuf akka jiruu fi chaappaa mataa isaa tolfachuun chaappichaan alatti naannicha keessatti akka hin fayyadamne labse. Haaluma kanaan Sinodosiin Bataskaan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa koree biyyattii guutuutti nagaa walitti fufinsa qabu fiduu irratti xiyyeeffachuun hojjetu hundeessuu isaa beeksise. Akka Sinodosiin kun jedhutti koreen nagaa kunis kan dhaabbilee biyya keessaa fi biyya alaa jiran waliin hojjetu kan sadarkaa biyyaa fi idil addunyaatti beekamtii qabu ta'a jedha. Gama biraatiin immoo Bataskaan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti koree ijoon furmaata rakkoo Bataskaanota Oromiyaa abbootiin 26 Sinodosii sabootaa fi sablammootaan muudaman gara kutaa lallabaa itti ramadamanii deemanii hojii akka jalqaban murtaa'uu beeksise. Kana malees hanga Sinodosiin Oromiyaa ifatti labsamutti Bataskaanonni Oromiyaa keessa jiran itti waamamni isaanii mana lubummaa biyya lallabaa Oromiyaaf akka ta'u murtaa'uu koreen kun himee jira. Naannoo Gambeellaatti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namoota 9 dabruu fi namooti 17 madaa'uu mootummaan naannichaa ibsee jira. Beekanii taakkalee waan itti sanii darti qabdu. Naannoo Gambeellaatti walitti bu'iinsa uumameen namootiin 9 du'an 17 ammoo madaa'uu isaanii mootummaan naannoo Gambeellaa gabaase. Torban kana keessa naannoo Gambeellaa bakka adda aanaa Antongee fi magaalaa Gambeellaa keessatti rakkoon nageenyaa uumamee akka ture pirezidaantiin naannoo Gambeellaa har'a ibsa kennuun beeksisan. Pirezidaantiin naannoo Gambeellaa obbo Umoodii Ujuluu ibsa kennaniin naannichatti aanaa Antongee fi magaalaa Gambeellaa keessatti rakkoo nageenyaa uumameen humnoota nageenyaa naannoo Gambeellaa fi federaalaa waliin ta'uun nagaa buusuuf hojiin boonsaa hojjetameera jedhan. Gandoota Antongee Pinga Gaawwaa fi Leer keessa uummata jiraatan gidduutti wal dhabdeen uumamee gara lolaatti jijjiiramuu isaarraan kan ka'e magaalaa Gambeellaa keessatti illee nagaan boora'aa akka ture pirezidaantiin naannichaa dubbataniiru. Walitti bu'iinsa bakkeewwan garaagaraatti mudataniin haga ammaatti lubbuun namoota 9 yeroo darbu namoota 17 irratti miidhaan qaama salphaa fi cimaan gaheera. Pirezidaantiin naannoo Gambeellaa marsariitii hawaasaa fayyadamuun uummataa fi uummata kan walitti buusu ragaa sobaa walitti qabuun maxxansa hojii isaanii kanarraa akka of qusatan jechuun akeekkachiisaniiru. Kanarra yoo darban mootummaan naannichaa murtoo akka fudhatu beeksise. Afrikaan humna namaatii fi qabeenya uumamaa kan isii akka addunyaatti dureetti taasisu qabdi. Dabalata oduu kanaa Leensaa Hordofaa akka ittaantutti nu dhiyeessiti. humna dinagdee olaanaa ta'uuf ishee dandeessisu qabdi jedhan. Guyyaa Afrikaa fi waggaa 60ffaa Gamtaa Afrikaa kan Finfinnee galma Gamtaa Afrikaa keessatti kabajamaa jiru sababeeffachuun haasawaa aangaa'onni taasisan irratti dura ta'an Gamtaa Afrikaa fi pirezidaantiin Komoros kan ta'an Azal Osooman Afrikaan humna namaa fi qabeenya uumamaa addunyaa irratti humna dinagdee olaanaa ta'uuf ishee dandeessisu qabdi jedhan. Azal Osooman akka jedhanitti ofitti amanamummaa Afrikaa deebisuu fi ijaaruuf damee hundaan carraaqqiin hunduu taasifamuu qaba. Qabeenya qabnutti fayyadamuudhaan abjuu abbootii keenya galmaan ga'uu qabna jedhan. Abbootiin jalqabaa guyyaa seena qabeessa kana kaayyoo 2 galmaan ga'uuf karoorfatan jechuun koloneeffannaa fi apartaayidii falmachuu akkasumas dhabamsiisuudhaan kaayyoo isaanii galmaan ga'uu ibsan. Kaayyoowwan hedduu waggoota 16 darban galmaan geenye cimsinee dogongora keenya irraa barannee ardii fooyya'aa ta'e dhaloota dhufuuf dabarsinee kennuuf dirqama qabnas jedhaniiru. Dungoo tumsaa fi tokkummaa keenya ol qabnee qabsiisuun rakkoo nagaaf dimokiraasii furuu qabna jedhan. Haasaa isaaniin Sudaan waraana itti jiru dhiisee gara marii fi marii karaa nagaatti akka deebi'an waamicha dhiyeessan. Dura ta'an kun Afrikaan yeroo ammaa sababa koovidii fi waraana Raashiyaa fi Yukireeniin rakkoo dinagdeef qaala'insa jireenyaa keessa akka jirtu eeran. Hiyyummaa fi shororkeessummaan karaa hiyyummaa ta'aa jirus falmamuu akka qabu ibsan. Biyyoonni Afrikaa hundi tokko ta'uun galmoota misoomaa itti fufiinsa qabuu fi nagaa ajandaa 2063 ka'aman galmaan ga'uu akka danda'an dhiibbaa Afrikaa dirree idil addunyaa irratti malu galmaan ga'uu dandeenya jedhan. Kabaja ayyaanicha
irratti ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Afrikaan mana maree nageenyaa keessatti teessoo dhaabbataa akkasumas waltajjiiwwan idil addunyaa garee biyyoota guddatanii 7 yookaan G7 fi garee biyyoota 20 keessatti bakka bu'ummaa isheef malu argachuu qabdi jechuun haasaa taasisan keessatti dubbatan. Gama biraatiin pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin kabaja ayyaana waggaa 60ffaaf ergaa bagattiin singee dabarsuun Raashiyaan michooma biyyoota Afrikaa waliin qabdu cimsuuf xiyyeeffannoo addaa kenniti jedhan. Kabaja ayyaana waggaa 60ffaa gamtaa Afrikaa kanarratti ambaasaaddaroonni dippiloomaatonni adda addaa irratti argamaniiru. Oduu bargamaatiin immoo dhaabbanni mirga namoomaa du'a aktivistii siyaasaa Kaatiyaanoo jedhamu irratti qorannoo taasisuu isaa ibse. Dhaabbanni mirga namaa eegduu aktivistii siyaasaa Bosiyaana Kitiyaanoo jedhamu irratti qorannoo taasisee jira. Dhaabbanni Human Rights Watch du'a aktivistii siyaasaa Bosiyaana Kitiyaanoo biyya Taayilaand baqataa jiraatu ajjeefame irratti qorannoon akka taasifamu gaafachuu jira jedhan. Gareen kun akka jedhanitti reeffi Bosiyaana Kitiyaanoo caamsa 17 bosona kaaba Taayilaand naannoo Daangalaayesootti argamu keessatti argame yoo ta'u, qorannoon poolisii jalqaba akka agarsiisutti Kitiyaanoon kophaa isaa dhokdhoqqee isaatiin adoo yaabbatee deemaa jiru rasaasaan dhahamee jedhan. Namichi ganna 56 kun du'a isaa tanaan duratti miseensa garee Free Laos kan ture yoo ta'u, mormii hedduu Baangikook keessatti taasifamu irratti hirmaachuun mirga namoomaa fi bilisummaa bu'uuraa gaafachaa ture jedhan. Dhaabbati baqattoota dhaabbata mootummaa gamtoomanii namichi kun akka baqataatti beekamtii argachuu isaa Human Rights Watch itti himee jira. Ajjeechaan dhiigaa kan aktivistii siyaasaa beekama biyya baqatee irra raawwatame kun angoota Taayilaand akka itti gaafatamuu fi Daayirektarri Eeshiyaa Elaan Peerson guyyaa kalee Human Rights Watch waliin haasaa taasisee jira. Haaluma kana Human Rights Watch akka jedhutti Taayilaand haleellaa siyaasaa mootummaa ollaa ukkaamsa kana akka Laos, Kamboodiyaa, Veetnaamii fi Maayinmaar irratti raawwatu kan of qusachuu akka qabdu gabaasee jira. Oduu ispoortiitiin immoo taphattootaa fi deeggartoonni Riyaal Maadiriidii fi Raayoo Vaalikaanoo ilaalcha sanyummaa yeroo darbe Vinicius Junior mudate ilaalchisee taphaticha deeggaran tokkummaa waaqummaa waan itti nu darqabu. Taphattoonni Raayoo Vaalkaanoo fi Riyaal Maadiriid dirree keessatti walitti dabalamuun warri jibba sanyummaa leellistan dirree kubbaa miilaa keessaa ba'aa jechuun Vinicius kan deeggara yommuu ta'u, taphataan sarara fuulduraa lammii Biraazil Vinicius dilbata darbe arrabsoo jibba sanyummaa Vaalenshiyaatti erga isa mudateen booda kilabni isaa Maadiriid Raayoo Vaalkaanoo waliin tapha deemsiseen tapha jalqabaa injifate. Taphattoonnii fi deeggartoonni Riyaal Maadiriid wayita Raayoo Vaalkaanoo 2-1 injifatanitti Vinicius Junioriif deeggarsa qaban istaadiyeemii Bernabaa'ootti mul'isan. Taphattoonni gareewwan lamaanii kan Real Madrid fi Raayoo Vaalkaanoo walitti dabalamuun barreeffama warri jibba sanyummaa leellistan kubbaa miilaa keessaa ba'aa jedhu agarsiisan. Deeggartoonni Real Madrid maqaa dargaggoo ganna 22 Vinicius Junior waamuun jaalalaa fi deeggarsa qabanii fi mul'isan. Deeggartoonni kunniin baanarii barreeffama nuti hundi Vinicius kanarra ni gaha jedhu agarsiisan. Vinicius taphicha sababa miidhamaan osoo hin hiriiriin kan hafe yommuu ta'u, taphattoonni Real Madrid lakkoofsa hidhannoo Vinicius kan ta'e uffata lakkoofsa 20 uffatanii dirree seenan. Dursitoonni gareewwan kilaboota lamaanis akkasuma mallattoo dhaamsa jibba sanyummaa balaaleffatu qabu irree isaanii irratti hidhatanii dirree seenan. Vinicius kaardii diimaan yeroo Valencia waliin taphatan kennameef haqamuun taphni eegalamuun dura gammachuun simatame. Vinicius pirezidaantii Real Madrid Fiorentino Perez cina wayita taa'u mul'ate. Vinicius warreen deeggarsa itti agarsiisan kan galateeffate yommuu ta'u, gara booda suura wayita harka raasu mul'isu Instagramii isaa irratti maxxansuun isinin jaalladha galatoomaa jedhe. Miiltoon Vinicius taphataan lammii Biraazil Rodrigoon daqiiqaa 89tti galchii galche. Vinicius amala badaa agarsiise jedhamuun tapha Valencia irratti dirreerraa kan baafame yoo ta'u, liigiin Spain kan warra leellistoota sanyiiti jechuun isaanii yaadatama. Akkaataan pirezidaantiin La Liga Javier Tebas taatee kana itti qaban bal'inaan balaaleffatameera. La Liga Spain taatee jibba sanyummaan wal qabatu irratti adabbii muruuf aangoo dabalataan na barbaachisa jedhe.
Federeeshiniin kubbaa miilaa Ispeen kibxata akka beeksisetti Valeensiyaan taphoota 5 irratti istaadiyeemii isaa gartokkeen akka cufameen yuuroo 45,000 adabama. Dhimma kana ilaalchisuun leenjisaan Real Madrid Carlo Ancelotti murtoo koree dorgommii kanaa ajaa'ibsiifadheera. Akka yaadutti murtoo sirriidha jedhan. Kan daawwachaa turtan hoduu qubeetii annamii oduutan isantiin waariyoo diidaa ture sagantaa qubeetii fi hafan waliin turti gaarii.